السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشمار كفوني جرجرتو كوجمتوتا في دعوتو تشانالي عايشة ورجل الترجمتن وروني حارة غير تشانالي كيا لفتن بغنا غان لفتني سبسكرايب لايك شير gochuudhaan عن غراماتي كياتي دبلامات نيجرا warri durammoo na jabeessatootaan koomentii naa keessan guddaa galatooma dhugaanu koomentii keessa yaadeetiin jira keessaafuu hanga viidiyoo qulqullinaaf ta'ee viidiyoo nyaataaf ta'ee gadhiisuu dhiisee hedduu takkaan koomentii keessa yaadeetiin jira maaliif namni waan namni mataa isaatii hojjetu irratti ilaalee koomentii namaa kenna waan ta'eef yeroo viidiyoolee garagaraa gadi dhiisanii koomentiin nama jabeessu mootu koomentiin akka ati kaatee viidiyoo daladdu si taasisu namaaf hin kaamu jechuudha maaliif waan abbaan dalagaa irratti ilaalamee koomentiin bareenni namaaf kaama isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya eegaa kaarra deebi'eetiin dhufe har'a immoo viidiyoo nyaataa keessaa indoomii nyaata namni kamuu jaalatu nyaata mahbuuba mi'aa kan ta'e isiniif qabadheetiin dhufeetiin jira kan namni kamuu jaalatu indoomii akkamitti kudaara wajjin akka dalagannu isiniif qabadhee dhufe turtiin keessan haga dhuma viidiyoo kanaatti lafanaa ta'u isiniin jira hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya asumaanuu warroonni haaraa taata sabskiraayib laayik gochuudhaan gara maatii kiyyaa dabalamuu hin dagatina warroonni dura mootona kana jirtan guddaa galatooma akkuma isin argitan asitti meeshaa garagaraa qopheeffadheetiin jira goomman xiqilii jira indoomii lama akkasuma qullubbii haga isin barbaachisu 3 ta'uu 4 ta'uu jechuudha shunkurtiilee qaqal'istanii akkuma kaarotii kanatti kaarotiilee qaqal'istanii shunkurtiilee qaqal'istanii qaaraa qorraalee qaqal'istanii baastan jechuudha egaa yoo isin barbaachise qaaraa gubaas itti dabaluu dandeettanii anamma immoo ijoolleen an dhiyeesseef qaaraa gubaan feetu waan ta'eef qaaraa qorraa qofaan sirruumii qofaaniin hojjedhe qaaraan boorris ni jira diimaanis ni jira yoo barbaaddanii wantoota akkasiisan itti dabaluu dandeettanii jechuudha namoo kanuma na biratti argamuuni hojjedhe egaa gara dalagaatti dabarraa turtiin keessan aga dhuma viidiyoo kana akka nafaana ta'u kabajaaf jaalalaa isin gaafadha gara dalagaa egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya akkuma isin argitan asitti zayitii fayyadameetiin jira maxbashaa diriiraa wantaas indoomii kudaara yeroo dalannu distiitti walitti gadi eenyu jettu waan ta'eef waan akkanaa kana nu barbaachisa jechuudha maxbashaa diriiraa irratti dalannaa zayitii fayyadamee akkasuma shunkurtiitti dabaleetiin jira shunkurtiilee bifa kanaan qaqal'istanii jirtan jechuudha maaliif kan kudaaraati waan ta'eef akkasuma shunkurtii kana bilcheessitanii daangaan dabarsitanii xiqqoodhuma zayitii keessatti waliin dhooftan jechuudha akkuma shunkurtiin kun laafisu malee wayiin ammoo shunkurtiin kun qaqolleetii nyaata kaaniitiin tokkoo miti jechuudha maaliif indoomii dalagaa jirraa yookiin immoo wanta ta'eef kudaara wajjin dalanna waan ta'eef shunkurtii kana xiqqoodhuma zayitii irra oofnaa jechuudha kana fakkaata akkuma shunkurtiin xiqqoo isiin ulaafeen kaarotii itti daballaa jechuudha kaarotiillee yookiin dagaleetti hin jirru jechuudha dhedheersinii tumaan baafnaa kaarotiin yeroo qaqal'isanii baasan hedduu jabaatti suutumaanii qaqal'ifnee baafnaa jechuudha inni kun immoo kaarotiidha jechuudha kana fakkaata yeroo xiqqootii kaarotiin laafee goomman xiqilliitti daballa jechuudha goomman adii goomman xiqillii yookiin malfuufa jettiin arabni akka biyya namaatti malfuufa jedhanii kurummi jedhanii maqaaloon isaa baay'eedha ni beektu ijoolleen biyya namaa jabban hundi keessanuu egaa kan haala kanaan itti daballeetiin jirra asitti immoo qullubbiitti daballa jechuudha
kana fakkaata hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa haaluma kanaan itti fufee kudaarri hundinuu gara bilchaatuutti deemaatiin jira. Kudaara hafee itti dabalanna anuma faana tura. Amma immoo qaaraa diimaa fi qaaraa bulee itti dabaleetiin jira jechuudha. Qorraadha kuni nama hin gubu jechuudha. Yeroon warreen isin daladdaniif yookiin ofiif kan dalagattan gubaa kan jaalattan taatan itti dabaluu dandeettanii jechuudha. Qaaraa nama gubuu wanni isin daangessu hin jiru. Yoo san mi'aa jechuudha. Iddoo mi'aa indoomiin gubaa wajjin kanumaafuu amma ijoolleen nyaattu jechuudha. Kanan hojjetaa fi jiru. Asitti ammoo qimamii indoomii akkuma jirutti itti dabaltan jechuudha. Soogidda qabdi, zayitii qabdi. Yeroo hedduu zayitii isaa itti dabaluu baattan baay'ee akka sun ta'e miti. Maaliif zayitii kaaniin hojjetta yoo ta'e zayitii isaa san baay'ee ittiin dabalu jechuudha. Yeroo hedduu natti hin toltu zayitiin indoomii keessaa suni. Kun amma soogiddumaa fi qimamii isaa sanii jechuudha. Garuu sooyaa isaa sanii yoo itti dabaltanii baay'ee mi'aa jechuudha. Sooyaa qabdi, sooyaa isaa yoo itti dabaltanii hedduu mi'aa. Kana fakkaataa kudaarri kenna hundinuu bifa kanaan nu bilchaateetiin jira. Asitti ammoo indoomii lamaan sana feeluuf hin deemaa jechuudha. Akkuma jirtutti indoomii hin caccabsitanii jechuudha. Muluudhuma isii keessa buuftanii jechuudha. Bishaan keessa, bishaan daffaa keessa indoomii jechuudha. Kun immoo zayitoota isiisanii jechuudha. Feetanitti dabaltan, feetanii dhiistanii. Zayitiin asitti hin dabalamu. Silumaafuu yoo dabaltan bakka kudaaraa sanitti jechuudha. Zayitii qabdii garaa keessaa. Keessumaafuu zayitii isiisuun baay'een jaaladhu. Hangama kootiif maatiin ani wajjadhuufis ittiin dabalsiisanii jechuudha. Haala kanaan shookaadhaan garagalchitanii sooyaa itti dabaltan sooyaan ni mi'eessa. Zayitiin isaa sun garuu bocola wayitii. Kana fakkaata kunoo indoomiilleen bilchaattee jirti. Saffaayaadhaan saffeessee keessaa bishaan keessaa goseetiin hin jira. Indoomii kana nus salgaa isa jedhamu xiqqoodhuma. Sanii salgaa gootanii jechuudha. Kana fakkaataa maashaallah hedduu takka mi'aa yeroo nyaatanii indoomii kudaaraa yoo jarraftanii ilaaltan egaa haa duraafuu ni beektanii yoo hin beekne ammoo bifa kanaan indoomii bishaan qofaan affeeltanii hin nyaatina. Kudaara garagaraa itti dabalaatii itti fayyadamaatiin hin jira. Maashaallah bifa kanaan bilchaateetiin jira. Gara qopheeffatuutti dhiyaanna anuma faana tura. Waaw maashaallah tabarakallah indoomii har'a kana fakkaata bifa kanaan qopheeffannee isinis akka bifa kanaan dhiyeeffattan abdii isinirraa qaba. Yaada keessan sanduuqa koomentii jala naa kaa'uu hin dagatina. Egaa kaawwan na daawwattaniif guddaa galatoomaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Dhumarratti nabiyyi keenya salawaata buusuu hin dagatina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.